waa'ee du'a boonii irratti baay'ee nama gaddisiisa. Kun yaadamee hin beekamu ture. Kaleessa TikTok ishee irratti akkas jetteetu poosti goote ture. Hojjettanii yeroo jireenyi akkasii yaaddan ta'uu didu. Ani hojjedheeraa jette. Gaa'ila koottis hojii koottis hin gammannee jette. Kana booda kan na gammachiisu du'a qofadhaa jette. Gaafa ishiin kana maxxansite sa'aatii muraasan booda immoo of ajjeestee jedhan. An dhugaa ta'e hin amanneeyyuu. Garuu suura ishiin maxxansite kana irratti poostii gootee maxxansite kana jala galee gaafan ilaalu koomentii ishee jechuudha. Koomentiin isheedha barraa'e kana namni nama barreessu jira jedhee yaadoni namni sammuu qabu. Namni sammuusaa yookaan mataansaa sirrii ta'e akkatti namaa barreessa jedhee yaadoni. Daqiiqaa bilbilleessi gaafannaa daddafi kaa'uu jedhanii bu'aa baay'eedhanii barreessaniif. Nama jibba namaa qabudha namni akkas jedhu. Namni kamiyyuu yoo jiraate rakkoo maal qaba? Jireenya mataa isaatiif jiraatu. Yaa jiraattu kana dura jechuudha booneen dhugaa dubbachuuf seenaa ishiin dabarsite daandii ishiin irra deemaa dhufte baay'ee kan nama dinqisiisu. Deestiroo xaraguurraan kaatee sadarkaa makiinaa bituu sadarkaa gaa'ila gaarii godhachuurra geessetti ture. Bara beelan dabarsite of hin ajjeesne. Bara deestiroo xaragdu. Bara beekamtii amma kana hin qabne of hin ajjeesne. Bara gaa'ilan godhanne of hin ajjeesne jechuudha. Bara sigaaraa xuuxaa daandirra bulaa maandisiirra bulaa turte sana of hin ajjeesne. Har'a garuu gaafa isheedhaaf xiqqoo darbe gaafa uffee jettee mana keessatti aara galfattu gaa'ila itti aara galfattu argattee gaafa makiinaa mataa ishii bitattu argattee gaafa kana jecha namaatiin miidhamte of ajjeeste jechuudha. Maaliif garuu namni maaliif akkatti namatti naafa? Yoo namni wal jaallate wal jibbu, yoo namni qabeenya godhate wal jibbu, wal qeequ wal arrabsu. Maaliif barbaachisa kun? Gaafa jiran kan waliif hin naane gaafa du'an ayii jechuun maal gatii qaba? Nama gaddisiisa garuu. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Koomentii isheedha barraa'e yeroon ilaalu kan sammuu namaa tuqudha. Kan nama obsa hin qabne of ajjeesa. Namni obsa qabu garuu tuffatee dhiisa. Namni bakka ofitti amanamummaa qabu namni sirriitti bakka karaa gaariirra karaa waan tokko hubatee ilaalu of jiraachisa malee itti dabalaa deema malee of hin ajjeesu ture. Lubbuu ofii hin baasu ture. Garuu isheen immoo bara isheedhaaf darbee bara aara galfattee bara hin yaadamne keessatti lubbuu ishii dabarsite. Na gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Hin amanne ani du'a isheetti. Garuu haala isheen ittiin duuteetu nama gaddisiisa malee daandii ishiin kaleessa irra deemaa dhufte haala guddina ishii haala jireenya jijjiirama ishiitu nama gaddisiisa. Waan biraa miti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Waan isheellee waan baay'ee abdii nama kuta. Namni garuu gaafa jiraatu wal jaallachuu qaba malee gaafa du'e qofa suura walii maxxansanii ofumaa iyyuun gatii hin qabu. Isheen kan duute illee duute haadha isheetu gubate. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Waa'ee boonii waan hin jedhuun nabe. Maaliif seenaa amma kana dabarsitee dhuftee rakkina hamma kana dabarsitee dhuftee gaafa duuti ishii kanarra ga'u immoo akka namummaatti baay'ee tokko nama gaddisiisa.
Kanaafuu amma lubbuun jirrutti walaa jaallannu wal arrabsuun gatii hin qabu akka kootti dhugaa. Boonirraa barumsa hedduus fudheeraani. Gaa'ila ofii gara miidiyaatti fiduun baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan dhumni isaa boolla waan ta'eef. Namni gaa'ila ofii jireenya ofii gara miidiyaatti fide barumsaa dhumni isaa badiidha. Ani boonirraa dhugaa dubbachuu barumsa guddaan fudhe. Waa'ee jireenya ofii, waa'ee gaa'ila ofii, waa'ee mana ofii miidiyaa irratti fiduun gaarummaa hin qabu. Kun warra ishee galaafateera. Sababa ittiin isheen duute illee wallaalamullee galaafatamteetti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf. Ani sirumayyuu booniin of ajjeesti. Booniin sadarkaa kanarra of geessi jedhee hin yaadu. Maaliif yeroo hundumaa kolfiti, yeroo hundumaa taphatti. Edaa keessi ishii madaadha isheen. Keessi ishii miidhamee jira. Gubbaa ishii ilaalanii, bifa ishii ilaalaniitu dubbatu malee keessi ishii miidhamaadha. Ishiin gaafa gubattu, gaafa humna ishiitii ol ta'u uffee miidiyaa irratti haasofti. Booniin hiriyaa tokko nama rakkoo ishiitti himattu dhabuu ishiitti baay'ee nama gaddisiisa. Garuu otoo hiriyaa ishii nama tokkotti rakkina ishiin keessa jirtu himatteeraa ta'ee furmaata argachuu illee dandeessi ture. Maaliif bakka nam tokko wanta humna ofiitii ol yoo ta'e amma of ajjeesu hiriyaa tokkotti yoo mari'ate hiriyaan sun immoo jajjabeessuu ni danda'a, furmaata illee godhuufii danda'a ture. Garuu isheen hiriyaa tokko dhabuu ishiitti kana lubbuu ishee of dabarsite jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Miidhama hedduu miidhamtee rakkina hedduu keessa ishiitti miidhamteetu har'a lubbuu ishee of dabarsite. Ani garuu hin amanne dhugaa dubbachuuf. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo jajjabina maatii isheef haa laatu. Ishee immoo boqonnaa isheedhaaf haa laatu waan jennu hin qabnu. Boonii kanatti hin yaadne ani dhugaa. Jaalala isaan gidduu jirullee akkaataa isaan tadeemaa jiran akkaataa gaa'ila isaanii illee ajaa'ibsiifachaa ture malee akkamitti jaalalli akkasii jiraa jedheen ajaa'ibsiifachaa ture malee booniin ani miidhama amma kana keessa jirtis, miidhama amma kana argitis, miidhama bakka miidhama gurguddaa kana keessa akka jirte lubbuu ishii galaafattu an dhugaa dubbachuuf hin amanne. Kaleessa gaafan isheen poosti goote argu yaa rabbi maalidha jedheetan bakka isa booda daqiiqaa baay'ee sa'aatii tokkoon booda guuteedha. Hin amanne jechuudha dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko gaafa ijoolleen hundumtu poosti godhee suura ishii moo'ichi boo'icharra kaa'u ani bakka baay'ee abdii na kutee dhugaa dubbachuuf. Ani waan biraan jedhu Waaqayyo gooftaan boqonnaa bichaa isheedhaaf haa laatu. Haadha ishii sanaaf immoo Waaqayyo jajjabina haa kennuuf. Kana malee waan hin jedhu hin qabu. Icciitii ishii himattee waan duute miti. Rakkina ishii baastee himattee waan duute miti. Kanaaf haala kam keessattuu duuti guyyaa isaa eegeeyyuu hin dhufa. Lubbuu ofii galaafachuun dhugaa dubbachuuf gaarii miti. Maaliif bakka duuti uumama ganamaati waan ta'eef yeroo isaattuun dhufa. Rakkina ofii baattatanii, dhiphina ofii baattatanii taa'anii eeguu wayya malee lubbuu ofii haala salphaadhaan lubbuu ofii galaafachuun akka kootti dhugaadha gaarummaa hin qabu. Lafarrattis gubatanii achittis gubachuun gaarummaa hin qabu. Maaliif duuti kamiyyuu yeroo isaatti, guyyaa nuu kaa'ametti eeggannee rakkinas dandeenyee namni lafa kanarratti hin rakkatiin hin jiru. Inuma dhoskannee jiraanna malee. Namni lafa kanarratti hin dhiphatiin hin jiru. Inuma dhoskannee jiraanna malee. Haa ta'u malee immoo lubbuu ofii immoo of keessaa yeroo malli balleessuun gaarummaa hin qabu. Taa'anii guyyaa isaa eeganii harka isaatiin gaafa dhufe yoo rakkoo hin qabu. Yeroo sana hin dhaqqabna malee rakkina hundumaa obsuudha malee ariifatanii aarii guyyaa tokko guyyaa lama jedhanii lubbuu ofii balleessuun gaarummaa hin qabu akka kootti dhugaa. Waaqayyo boqonnaa isheedhaaf haa kennu waan hin jedhu hin qabu. Obsa nama fixachiisa. Jireenya ishii ilaalanii haala hundumaa ilaalanii obsa nama fixachiisa. Ishee irratti yeroo ilaalanii jechuudha. Garuu immoo obsuun dirqamadha. Lubbuu ofii irratti dafanii murtoo fudhachuun gaarummaa hin qabu. Waaqayyo maatii ishii jajjabina haa laatu.